Kun mana daminaati. Mana daminaa dhuftanii wanni harkattan barnoota, ogummaa, jijjiirraa jechuudha. Wanni nuti irra guddaa akka obboleeyyaniitti, akka ijoolleen nurra xixiqqoodhaa, akka ijoollee tiyyaatti isin gorsuu barbaannu yeroo hunda waan isin tajaajilu qofa. Tanaafuu baga mana daminaa nagaan dhuftan. Viidiyoo kana namoota hunda biraan gahaa. Namoonni yaada kanarraa fayyadaman jechuudha. Akka fayyadamanitti itti naa himaa jechuudha. Mata dureen keenya ka'arraa dalagachaa baradhuu. Dur bara nuti barannetti nuti barcumaaf baranne. Namni hundi baratee qaxaramuudhaaf, hojii qaxarrii harkachuudhaaf, saniifi rakkachaa ture. Bara kana keessatti namoonni obboleeyyan keenya kanurra xixiqqoodha. Dhaloonni nu booda ijoollee tiyyaa, obboleeyyan kiyyaa dhugaa rabbii isinitti himuudhaaf qaxarriidhaaf yoonii fi kan baratan taate barachuu dhabaatu irra isinii wayya dhiifama naa godhaati. Barri qaxarriidhaaf baratan dhabamee jira hin jiru jechuudha. Tanaafuu kutaa 5 jirtaa adeeroo obboleessa kiyya kara dalagaa deem dalagachaa baradhu. Gaafa kutaa 12 geessee qabxiin sii dhuftee yuunivarsiitii seentee yuunivarsiitii irraa baate mataan si wareeru. Yoo barattee yoo dalagachaa baratte hogguu as baate dalaguma seesan guddifachaa deemta. 5 barattaa 10 barattaa 12 barattaa yuunivarsiitii irraa baatee teessaa kara dalagaa seeni. Akkamittiin kara dalagaa seenaa jettee yoo kana gaafattu taate warree high school keessa jirtan elementary irraa jalqabee akka addunyaa sanatti namni lakka guddachaa deemu barataan sa'a hamma murtaa'ite dalagaatiif barsiisa biyya alaa. Biyya amma isin akkana hawwitanii deemnu malee biyya tana keessa dalagaan hin jirtu, biyya tana keessa dalagaa dhabne jettan takka takka barachuuf illee yeroon harkattan hojiin isin jabaachuudhaaf jechuudha. Tanaafuu obboleessa kiyya obboleettiiti. Ararraa jalqabeetii sammuutee karoora kee kabaradheetiin qaxaramee dalagaa harkadha. Eegaan baradhe boodan hojii jijjiira ji'u san if keessaa baasii darbi. Barri saniin deemuu hin danda'u. Maaliif saniin deemuu hin dandeenye jijjiiramee jira. Waan jijjiiramee san atis yoo wajji jijjiiramu waatte bootatti hafte jechuudha. Jaarraan 21ffaarraa gara 22ffaa deemu kun jaarraa akkaan shaffisaadha. Jaarraa addunyaa guutuu yoo haa bilbila keessatti yoo kompiitara keessa waliin galche jechuudha. Addunyaan guutuun sammuu takkaa yaaddi jechuu ni dandeessa. Tanaafuu atis kana keessaa yoo qooda hin fudhanne taate ni hafta duubatti hafta. Tanaafuu ammarraa jalqabaa obboleeyyan kiyya kutaa 5 irraa ol jirtan hundinuu dalagachuudhaaf dura sammuu teessan qopheessa. Warri high school jiru 9 hanga 12 jirtan. Warri 12 jiru you are too late. Inumaatu. Warri odoonii fi dalagaan eegaleen yuunivarsiitii seensan daran leetiidhaawu hedduu boodatti haftan. Tanaafuu obboleessa kiyya obboleettii tiyya ammarraa jalqabii dalagachaa barachuudhaaf if qopheessi. Maaliin dalagadha? Dandeettiin tiyya maali? Maaliin godhachuu qaba? Karamiin deemuu qabata jettu manni daminaa barattoota hundaaf akka isaanii mijaa'utti dalagaa isinii qopheessee jira. Ta qilleensarratti intarneetii irraa barattee dalagattee if jijjiiraa barnoota keetitti illee cimaatti deemtu jechuudha. Toon baraaf fide nu qofaa miti. Addunyaa guutuutu irraa jijjiiramaa jira. Tanaafuu atis arrarraa jalqabeetii ani barataadha jettee bishaan gannaqame odoo oliin qabne eebbifamtu yoo taate gabbaatee wanni ati dalagdu takka illee hin jirtu beeku. Tanaafuu obboleessa kiyya obboleettii tiyya amman tana barri bara qaroominaati. Qaroomina jechuun ammaas nama dafee dammaqee jechuudha. Dammaqi. Yoo dammaquu baatte yoo umrii kutaa 5 dammaquu baatte 6ttis hin dammaytu 12ttis hin dammaytu yuunivarsiitii fixxeettis hin dammaytu. Nooti namni nu duraa waan akkanaa nu gorsu karaarra nu kaayu dhabaa fi rakkannee tattaafannee keessaa ba'an. Isin ammoo hiree gaarii harkattanii jirtan. Barri bara intarneetiiti, bara gartee sooshaal miidiyaati, bara googiliiti, bara AI'ti artificial intelligence'n addunyaa guutuu kana lolu jiru kana keessa qooda fudhachuu dhabuun obboleessa kiyya obboleettii tiyya du'uudha. Jiruun if hin ajjeesin qooda fudhadhu teekinooloojii irraa. If barsiisi barnoonni mana barnootaa barattu sammuu qofa sii bana sanbira siin kutu. Yoo itti deebitee ati ammarraa eegaltee maaliin hojjechuu qaba maaliin if jijjiiruu qaba gaafa if jijjiirtee haadha abbaa kee jijjiirtee hawaasa kee jijjiirtee biyyallee ni jijjiirte teessee dalagaan hin jirtu jechaan ooliin barri sun dabree jira. Dalagaa eenyu fidee mana sii kanna yoo ati lafaa kaatee hirriibaa kaatee dalagachuu baatte. Yes. Namoonni dalagachuu barbaadan, namoonni barattanii jireenya ofirraa jijjiiruu barbaadan, barnoota gargar kutees nu bira dhufee hojii harkachuu ni danda'a. Teekinooloojii baratee jechuudha. Dhageessee gartee kutaa 12 fattanamee qabxiin hin dhufiniifis. Kara mediyaalii fattanamee eeggachuu jiruus, qabxiin dhufee fi yuunivarsiitii jiruus hundi keessanuu isin barbaachisti. Baraatu kana fide manni daminaa kana booda waan akkanarra xiyyeeffata. Waan dhaloonni tarkaanfii takka fuuldura deemu. Akka mana daminaattis akka biyyaattillee
dhaloota dhiibbaa fiduu danda'u. Maaliin diinagdeen if danda'ee dalagatee xiisha isaa keessaa shakam godhatee jechuu callaa. Tanaafuu obboleessa kiyya obboleettii tiyya arrarraa jalqabiitii if jijjiiruudhaaf feetu amata 10 dura gargar kuti feetu amal 2 dura gargar kuti mana damiinaa dhuftee furmaanni atin harkan hin jiru. Kottaa dhaamsa kana immoo nama hunda biraan gaha. Namoonni immoo jireenya firraa jijjiiruu barbaanna odoo barannuuti hojii jijjiiruu barbaanna yookaan hojii dhaabneeti barnootaas dhaabnee harka marannee taa'u jirra jettan bilbila as jala isinii keenyu kanaan damiina kontaakti godhaa dalagaarra isin keenya. Hojiin guutuudha. Nama hojjetuu dhabame malee. Afaan guuttadheetiin isiniin jaa. Dhaloonni amma dhaloonni akkana nasiiba tolu hin jiru. Bara intarneetiin eristiin taate qooda keerraa fudhadhu. Yooniif viidiyoon kun si bira gahee ka irraan fayyadamne bira kuttu taate boruu nan komatiin. Hiriyoota keetiif dabarsuu illee hin dagatiin. Ta'arraa asirrattiin xumura mana damiinaatti kutaan itti aanu gadi fageenyaan maal baranneetu kutaa 5 irraa jalqabnee haga